Jirra jirtu kabajamtoota jallatamtoota daawwattoota sagantaa Muzee Shaw. Akkuma beekamu sagantaan Muzee Shaw kan akka walaloo, diraamaa, asoosama, haala yerootii fi wantoota kana fakkaatan simbiraan gahaa turee jira. Akkasuma gara fuulduraattis namoonni maatii chaanaala keenyaa ta'uu barbaadan yoo jiraatan jechuudha. Nuti dhiyaatanii nuti dhiyeenyaan kan hordoftan yoo ta'e sagantaalee ajaa'ibaa chaanaala Muzee Shaw jedhurraa ni argattu jedheen abdadha. Maalumaafuu har'allee sagantaa ajaa'ibaa takka isiniif qabatee dhufee jira sagantaan Muzee Shaw jechuudha. Itti dhiyaadhaa nu hordofaan akka irraa keenya. Osoon iyyuu danda'uu sagalee guddisee, osoon fiiguu danda'uu booddeetti of hambisee, osoon qe'ee jiruu gaqqabee hasaasee, eenyummaa koo dhoksee sammuu koo dhiphisee, osoon maraa arguu maaliifan callisee? Maaf dhaladhe karaa kan bu'aa hin buufne, kan ogummaa qabu saba kootiin dhiifne. Namni akka kootii maal godha dhalatee, kan cal jedhee taa'u hogguyyuu maratee, homaayyuu hin argu if jala mil'atee, dadhabbinna ofii yoom takkaa hubatee. Kun na biraa ka'ee sabaaf yoo dubbatu, kunis walaloodhaan rakkoo yoo ibsatu, anatti hojiin aartii tokkollee mul'atu. Anis nan dammaqaa ammarraa eegalee, akka na simattan hiriyoottan koollee, yeroo duraa tokko sirriitti dhiphadhee, isiniin wal baruuf baay'ee marakkadhe, iddoo isin jirtan erga iyyaafadhe, qilleensa gubbaa irratti goojjoo ijaarradhe, maqaa mana kootiise Muzee Shawtiif jedheen moggaafadhe. Ammaaf nu qeeballaan walaloon gadhufna, barruu asoosamaas jabduu harkaa qabna, waan hafe guurradhe manichatti ol gala, maaloo nu jabeessa